Ameerikaan karaa tokkoon yookaan karaa biraan niikulara Iraan barbadeessuuf qophii xumuruu himteem. Iraan naannicha guutuutti ejjennoo waraanaa babal'isuu sarara diimaa Ameerikaa cabsitee jirti jechuun himatteem. Yeroo kanatti afaan dippiloomaasii baduun afaan waraanaa ol ka'aa jira. Ajajaan humna galaanaa Iraan dooniiwwan diinota haalaa Eeshiyaa dhiyaa keessatti argamu sirrii akka hin taane akeekkachiisaniiru. Dabaluunis aangoo qabaatanii akka dhufan yoo amananim uummanni Iraan humna guddaa kana caaluun akka isaan qunnamu beekuu qabu jechuun gama biraatiin ammoo jeneraalli olaanaa Iraan wallabdeen kamiyyuu Tiraampiin barumsa cimaa akka barsiisu akeekkachiisaniiru. Yeroo kanatti afaan dippiloomaasii baduun afaan waraanaa ol ka'uu jalqabeera. Ameerikaan karaa waraanaa yookiin karaa biraan hawwii niikularaa Iraan akka jaamsitu dhaadatte. Gama biraan Iraan Raashiyaa walii shaakala galaanaa eegaluun dooniiwwan biyya alaa akka irraa fagaatan akeekkachiisaa jirti. Tarkaanfiin kamiyyuu Ameerikaa gatii guddaa akka kaffalchiisu mallattoo agarsiisaa jirti. Bahii giddu galeessaa ammas marii fi waraana gidduutti raafamte. Ministeerri Enerjii Ameerikaa Chris Wright Paarisitti haasawaa taasisaniin akeekkachiisa ifa ta'e dabarsaniiru. Iraan meeshaa niikularaa akka argattu hin ayyamnu jechuun Tiraamp Iraan meeshaa niikularaa qabaachuu akka hin dandeenye cimsanii amanu jedheera. Iraan meeshaa niikularaa maal gochaa akka jirtu ni beekna jechuun guutumatti hojiin kun fudhataman qabu. Raayitis walgahii eejensii anniisaa idil addunyaa cinaatti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin ifa godhaniiru. Dabaluunis karaa tokko yookaan karaa biraatiin xumuruuf jirra jechuun sochii Iraan gara meeshaa niikularaatti taasiftu duubatti deebisuuf jirra jechuun dhaadate. Jechoonni kun marii alkallattii Ameerikaa fi Iraan Genevaatti wallabdee ittisuuf taasisan booda dhagahame. Tiyaanaan pireezidaantii Ameerikaa JD Vance ammoo Iraan ammallee sarara diimaa Ameerikaa hundaaf beekamtii hin kennine jechuun kunis tuffii Iraan Ameerikaaf qabdu agarsiisa jechuun ibsanim. Iraan gatii guddaa kaffaluuf akka jirtus doorsise. Iraan dooniiwwan waraanaa gara galaanatti bobbaasuun Raashiyaa walii shaakala guddaa jalqabdeetti. Gochi kunis Ameerikaaf abjuu hiikan qabne ta'eera. Yeroo mariisistootni haasaanitti dooniiwwan socho'aa jiru. Iraanii fi Raashiyaa shaakala humna guddaa qabu galoo galaana Omaanii fi kaaba galaana Hindii keessatti akka gaggeessan miidiyaaleen Iraan ni mul'isu. Shaakalli kun shaakala haaraa koreen eegdota warraaqsaa Iraan iddoo tarsiimoo murteessaa Strait of Hormuz bakka boba'ii fi gaazin addunyaa irra yaa'u keessatti jalqabe. Yeroo Waashingiten waraana Tiraamp armaadaa jechuun ibsan naannichatti bobbaastetti Iraan humna galaanaa ishee agarsiisaa jirti. Gareen haleellaa doonii fe'umsaa USS Abrahaam Liinkanii fi dooniiwwan barbadeessitoota dabalataa daangaa Iraan qubataniiru. Humni galaanaa yeroo kanatti qaama afaan marii ta'eera. Ajajaan humna galaanaa Iraan dooniiwwan diinota haalaa Eeshiyaa dhiyaa keessatti argamu sirrii akka hin taane akeekkachiisaniiru. Dabaluunis aangoo qabatanii akka dhufan yoo amananim uummanni Iraan humna kana caaluun akka isaan qunnamu beekuu qabu jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin ammoo jeneraalli olaanaa Iraan wallabdeen kamiyyuu Tiraampiin barumsa cimaa akka barsiisu akeekkachiisaniiru. Teheraan bobbaa Ameerikaa akka balaa kallattiitti yoo ilaaltu Waashingiten immoo akka doorsisaa fi akeekkachiisatti ilaalaa jirti.